Nagaa fararri jaalli waaqayyo dachaan isiniif habaayyetu hordoftoota dammeetu bakka jirtu nagaa keessan fayyaa keessanii an nagaadha galata waaqayyo waaqa nagaa nuuf laatee fi galanni ulfinni guddaan haa ta'u maqaa waaqayyo waaqa jiraataa haa eebbifamu. Baga eegamtan baga gargaaramtanii saatiif yeroo kana geessanii ni saatiif yeroo kaan nuuf laatee waaqayyo ulfina guddaa haa argatu. Egaa dammeetu yeroo baay'ee chaanaaliin kun dubbii sagalee waaqayyo dubbii afuuraatu qabatee gara keessan dhufaa dubbii gara jireenyaatti geessu dubbii jireenyaa soora lubbuu kan ta'edha. Baay'inaan kan dhufu jechaadha. Inni kun immoo jireenya of keessaa qaba. Namni egaa dubbicha qabate akka illee yaane abdiis as keessa jirutu nutti hima. Maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Har'as dubbii jireenyaa keessaa lafa tokko nuuf dubbisuudhaaf dammeen qabattee gidduu keessanitti dhiyaatteetti warra dhaggeeffatee dubbichatti jiraatee jireenya dhaalummaa anaaf isinaa taasisu waaqayyo isinitti dubbata natti dubbata karaa kam karaa sagaleessaa maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Warra sagalicha dhagaa waaqayyoo naa taasisu maqaa waaqayyoo ulfina guddaa argatu dubbii sagalee waaqayyoo keessaa lafa tokko nuuf dubbisa. Akkas jedha maqaa yesuusiin nan dubbisa. Hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irraa kaasee nu dubbisa. Akkas jedha mata dureen isaa jiraataa ta'uu Yesuusii fi abdii hafuura qulqulluu jedha. Jiraataa ta'uu Yesuusii fi abdii hafuura qulqulluu. Yesuus du'a isaa booddee immoo jiraataa akka ta'ee deebi'ee karaa hin mamsiifneen isaanitti of mul'ise guyyaa 40 akka isa argan godhee waa'ee mootummaa waaqayyoos isaanitti hin dubbate. Isaaniin wajjin utuu jirus abdii abbaan koo isiniif kenne isa ani isinitti hime sana eeggadhaa malee Yerusaalemii hin ba'inaa jedhee isaan abboome. Itti dabalees Yohaannis bishaaniin cuuphe isin garuu guyyaa baay'ee utuu hin turin hafuura qulqulluudhaan hin cuuphamtu jedhee jedha. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Lakkoofsa 3 hanga 5 kan inni dubbise ja'affaatti hin ceene kana gidduuttiin wanta guddaa waaqayyo dubbate hin argina. Yesuus kiristoosiin gara biyya lafaa dhufeera. Barsiiseera. Barattoota gidduutti argame barsiisaa ture. Irbaata hafuura qulqulluu kan ta'e isaan faana soorataa ture. Dabarfamee laatameera. Harkuma bartoota isaa keessaa karaa nama tokko Asqortii Yihudaa nama jedhamuun dabarfamee laatameera. Harka warra isa barbaadan isa ajjeesuudhaaf isa cunqursuuf barbaadanitti laatameera. Isaaniinis cunqurfameera. Wanti baay'een jedhameeraan gindillaajiidhaa baateera. Dabarfamee fannifameera. Fannifamee du'eera. Du'ee guyyaa 3 booda du'aa ka'eera. Warri kanatti amanan jireenya qabu. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Erga du'ee du'aa ka'een booda garuu karaa hin mamsiisneen jedha. Baay'een har'ayyuu kan maman, baay'een har'ayyuu du'uu Yesuus kan kaadan jiru. Hinduun Yesuus kan isa fakkaatu dabarfamee kenname inni garuu hin fudhatame yookiin gara samiitti ol butame jedhanii kan dubbatan sirriitti jiru ana naquunnameera. Namni illee amanuu dadhabetti mullee naaf fudhachuu hin jiru jechaadha. Warra akkasitti amananii warra akkasitti fudhatan akka isaan shakkamu akkan itti lallabamanidha jechaadha. Maa gochuu hin danda'u. Gaafa hafuura waaqayyoo kanaa yookiin dubbii waaqayyoo kana hafuurri isaa nama hubachiise malee namni hubachuun hin ulfaata. Akkuma xawaashichaa Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif macaafaa qulqulluu keessattiin utoonni macaafaa Isaayyaas raajichaa dubbifataa karaa deemaa jiru. Waaqayyo gooftaan immoo nama isaa itti ergee nama konkolaataa farda yaabbatee jiru sana duukaa bu'eedhaan namni sun yeroo sanatti dubbii waaqayyoo dubbifataa jira. Maal akka ta'e isaaf garuu hubatamaa miti. Sagalee waaqayyoo kana hojii margamoota keessatti arganna boqonnaa 8 keessatti jechaadha. Innaa yeroo sanatti dubbisaa deema maal akka ta'e garuu isaaf hin hubatamne. Waan dubbisaa jirtu kana hin hubattaa jedhee Filiippisiyoos yeroo itti dubbatu namni nu hubachiisne akkamitti hubachuu danda'a? Hin hubate itti himame yeroo sanatti hin amane hin cuuphame. Fayyina argate mootummaa waaqayyoo jechaadha. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ammas har'as warra mamaniif warra shakkanii kan hubachiisuu danda'u hafuura waaqayyooti.
Afuurri waaqayyoo nama hubachiisa. Hundumaa caala. Waaqayyo gooftaan hafuura isaa isiniif haa baay'isu. Warra mamanis immoo haa hubachiisu. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Karaa hin mamsiisneen jedha sagaleen kun. Isaanitti mul'ate guyyaa 40 isaan bira akka ture. Dubbata eenyuun bira? Bartoota isaa bira. Isaanis immoo maal abdachiise? Hafuura qulqulluu akka isaan fudhatan. Yohaannis cuuphaanii bishaaniin cuuphaa ture. Yesuus Kiristoos illee harka isaatti cuuphame. Yeroo yookiin guyyoota muraasaan booda immoo hafuura qulqulluudhaan akka isaan cuuphamanii abdii isaaniif laatee jechaadha lafa kanatti. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Abdii laateef kana boqonnaa 2 irratti yeroo inni itti raawwatamu argina jechaadha. Abdiin laateef hafuura qulqulluu akka isaan fudhatan. Yeroo baay'ee hafuurri qulqulluun hin jiru. Akkamitti namni lafa kanarra jiru hafuura qulqulluu fudhachuu danda'a jedhamee yeroo itti mormamus hin jira. Wanti sagalee kana keessa jiru garuu dhugaadha. Hin mamamu. Sobni tokko keessa hin jiru. Hundumti isaa dhugaadha. Wanti dubbatames keessatti dubbatame immoo samiin kun darbuu danda'a. Lafti kun darbuu dandeessa. Akka waraqaa dadacha'uu dandeessidha. Sagalee waaqayyoo. Dubbii kana keessa garuu fidalli tokko ittiin hin darbudha. Hunda isaaniiti jechaadha. Yeroo inni itti raawwatame argina. Abdiin waaqayyoo lafa sanatti gala'ee jechaadha. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoosxee jedhamu beekamu yommuu ga'ee hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Dingatas huursaan waaqa irraa akka bubbee bubbisuutti dhaga'amee manicha isaan keessa jiranitti guute. Arraba ibiddaa kan fakkaatu isaanitti mul'ate. Gargar tamsa'anis wanta akka arraba ibiddaa kun tokkoon isaanii irra ta'an yommus hundumti isaanii hafuura qulqulluun guutamanii akka hafuurri dubbachuu isaaniif kennametti afaan garaagaraa dubbachuu jalqabanii jedha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yihudoonni waaqayyoon sodaatan Yerusaalem kan jiraatan saba irraa lafaa hundumaa keessaa kan dhufan turan. Jarreen kun hundinuu huursaa kana yommuu dhaga'an iddoo kun ta'etti dacha'anii warri hafuura qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokkoon isaanii akka dubbatan dhageenyaan waan jedhan wallaalanii na'anii dinqifatanii warri dubbachaa jiran kun hundinuu Galiilota miti moo jedhanii gaafatan. Dabalaniis tokkoon keenya attamittiin afaan ittiin dhalanneen isaan dhageenye nuyi warri biyya Phaartee, warri Miidiyaa, warri Eelaam yommuu nuyi namoonni Mesophotaamiyaa, warri Yihudaa, warri Yihudaa, Qaphadooqiyaa maqaa biyyootaatti iddoo kanatti kan inni dubbataa jiru. Namootni iddoo sanatti walitti qabaman namoota baay'ee akka ta'e ayyaaneffachuudhaaf iddoo sanatti Yerusaalem keessa sabni kan jiran baay'een akka iddoo sanatti wal ga'anidha kan inni dubbatu. Namoota iddoo sanatti wal ga'anidha. Maqaa namoota yookiin biyya isaan keessaa dhufaniiti iddoo kanatti kan inni dubbatu. Kana keekkachuu qabnu jechaadha. Biyyoota garaagaraa keessaati kan lafa kanatti walitti qabamanii jiran. Afaan garaagaraati dhaga'u isaan kun. Garuu hafuurri waaqayyoo dhufee lafatti bartoonni isaa itti iddoo tokkotti walitti qabamanii jiran ittiin bakka mana isaan jiran sana keessatti hafuurri waaqayyoo yeroo isaan irra qubatu isaan immoo hafuurichaan guutamanii yeroo isaan itti dubbatan huursaa guddaatu ture, humna guddaatu ture yeroo sanatti. Isa kana dhagaan immoo namoonni naannoo sana jiran akka iddoo sanatti walitti qabaman biyyoota garaagaraa keessa warra dhufan kun lafa sanatti akka walitti qabamanii sagaleen iddoo kanatti hin dubbataa jechaadha. Warri kun hundumti isaaniiyyuu maal godhanii isaan kun hojii waaqayyoo isa dinqisiisaa afaan ofii keenyaan utuu jajanii hin dhageenye jedhanii hundumti isaanii na'anii waan godhan wallaalanii kun maal ta'uuf jedhaa jedhanii wal gaggaafatan. Kaan immoo isaan kun daadhii wayinii jabaa quufaniiru jedhanii itti ga'isanii jedha. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa ga'eessitoonni har'a duwwaa otoo hin taane kaleessas turaniiru jechaadha.
yeroo hafuura waaqayyoo sabni sun fudhatettiin bartoonni sun fudhatanittiin hafuura waaqayyoo argatanii sirriidha. Namoonni kun hafuura waaqayyoo warra fudhatan kun afaan tokkoon keenya dhageenyuun akka waaqayyoon isaanii jajataa jiranidha. Kan dinqii waaqayyoo jajataa akka jiranidha kan dhagaan waan biraa miti. Baay'een itti ga'isan baay'een immoo dinqii hojjechuu waaqayyoo ilaalanii gammadanii najaa'ibsiifatan. Maqaan waaqayyoo ulfaatu Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Egaa namni humnicha fudhatee hin teessisu kaleessa ganuu danda'a. Kaleessa waan baay'ee jechuu danda'a. Amma garuu gaafa humnichi dhufee cal nama jechisiisu. Hafuura cal nama jechisiisu miti jechaadha. Lakkoofsa 14 kaasee nan dubbisa. Lallaba Phexros jedha. Phexros jechuun seenaa baay'een keessan hin beektu. Yeroo itti Yesuus Kiristoos maaddii yookiin immoo irbaata qulqulluu yeroo itti nyaatan ittiin singiddoodhaa kan dabarsina kennu jira jedhee yeroo inni itti dubbatetti eenyudhee gungumaa kan ture kan dursee dubbatu baay'ee nama rifataa ergamoota keessaa akka ta'e hin beekna. Seenaa baay'ee qaba. Gooftaa Yesuusiin gonkumaa sin ganu kan jechaa ture. Du'allee yoo ta'e sidfaanan du'a yoo jechaa kan turedha. Garuu Gooftaa Yesuus akkas jedhe halkan tokkittiitti si'a 3 toondaan qoliin iyyina gan ta'e akkasuma nama ganeedha. Eenyu Phexros nama isa wajjin ture jechaadha. Ergamaa isaa kan ta'e duuka buutuu isaa yookiin bartuu isaa kan ta'e jechaadha. Garuu gaafa hafuura waaqayyoo argate kaleessa dubartiin tokko isa gaafatteetti lakkeen isaan beeku jedheera. Yeroo itti Yesuus gidirfamaa fannifamaa jirutti jechaadha. Inni kun akka isaanitti dubbatamedha. Lakkeen isa iyyuu hin beeku dheetti ganeera. Yeroo itti daanqoon iyyututti jecha Yesuus dursee isatti dubbate yaadatee nama baay'ee gaddeedha. Phexros jechuun asittoo akkamitti lallabe karaa isa waaqayyoo jimaalee hojjete kan jedhu waliin taaneen ilaalla. Phexros garuu warra 11 wajjin dhaabbatee sagalee isaa ol fudhatee namootatti dubbachuutti ka'e. Isin yaa warra Yihuudootaa warra Yerusaalem jiraattanii hundinuu mee hubadhaa dubbiin koos isiniif haa galu. Jarreen kunii kan machaa'an isinitti hin fakkaatin amma ganama yeroonis sa'aatii 3ffaadha. Inni asitti ta'e kunii garuu waan waaqayyo afaan raajicha Yo'eeliin dubbateedha. Guyyaa gara dhumaatti akkana hin ta'a jedhee waaqayyo foon qabeessa hundumaaf hafuura koo nan kenna. Ilmaan keessanii fi intaloonni keessanis raajii hin dubbatu. Dargaggoonni keessanis mul'ata hin argu. Maanguddoonni keessanis abjuu hin abjootu. Eeyyee guyyoota sanatti hojjettoota koo warra dhiiraa fi dubartiidhaaf hafuura koo nan kenna. Raajiis hin dubbatu. Wanta dinqisiisaa ol waaqa irratti milikitas gad lafa irra dhiigaa fi ibidda aara lafa gurraachesses nan argisiisa. Guyyaan gooftaa inni guddaanii fi dinqisiisaan utuu hin dhufin aduun dukkanatti jiinis dhiigatti hin geeddaramti. Maqaa gooftaa kan waammatu hundinuu immoo hin oolaa jedha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Maqaan isaa ulfaatu. Egaa karaa nama isaatii ta'ee dubbii kaleessa karaa raajotaa dubbatan ammas immoo saba isaatti akka inni dubbatu hin taasifamee jechaadha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Afurri waaqayyoon hojjetu, afurri waaqayyoo eessatti bu'e, warra hafuura waaqayyoo kaadaniif ragaadha kun dhugaa jiruudha. Warra isaanirra buufate, warra hojichi isaanirratti raawwatetu kana dubbataa ture. Waaqayyoo galata guddaa argatu. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dubbiin kun hin raawwatamu. Dubbiin kun dhugaadha, sirriidha. Kan ooluu danda'an garuu warra maqaa gooftaa waammatan hundinuu immoo maal jedha? Hin ooluu jedha. Sababni isaa maaliif? Guyyichi sodaachisaa. Guyyichi baay'ee dinqisiisaadha. Aduun dukkanatti jijjiiramuuf jirti. Jiinis dhiigatti jijjiiramuuf jiredha. Biyya lafaa kanaaf raafama guddaa akka ta'e hin dubbata jechaadha. Yeroo sanatti warra maqaa isaa waammatan qofni ooluu akka danda'anii hin dubbata. Warra oolan anaaf isinaa taasisu waaqayyo gooftaan maccaa ayyaana isaanuuf haa baay'isu. Isin yaa warra Yerusaalem dhiifama, isin warra Israa'el dubbii kanaa dhaggeeffadhaa. Waaqayyo harka Iyesuus nama Naazireetiin kanaan hojii aangoo isaa dinqisiisaadhaa fi milikkita
garaagaraa kan isin beektan isin gidduutti hojjechuu isaatiin fudhatama isa dhowwe. Namni kun akka Waaqayyo dura buutota godhateetti akka yaada isaattis dabarfamee kenname. Isin immoo harka warra seera Waaqayyoo hin eegganneetti muka irratti fanniftanii isa ajjeeftani. Waaqayyo garuu hidhaa du'aatti hiikee inni harka du'aa jalaatti qabamee utuu waan hin dandeenyeef du'aa isa kaasee. Daawit waa'ee isaatiif yeroo hundumaa gooftichi fuula koo duratti ilaala, akka ani hin sochooneefis inni gara mirga koo jira. Kanaaf garaan koo gammadee arrabni koos in ililcha, foon koos abdii keessaa in buufata. Lubbuu koo iddoo warra du'aniitii hin dhiiftu. Lubbuu koo iddoo warra du'aniitti hin dhiiftu. Dhuunfaa kees tortoratti dabarsitee hin kennitu. Karaa gara jireenyaatti geessus na barsiifteetta. Ana wajjin jiraachuu keetiin garaan koo gammachuudhaan hin guutaa in jedhaa jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo galataaf ulfina guddaa argatu. Waaqayyo karaa kamiinuu abdii namaaf laatu. Kaleessa bartootaaf abdii laatee bartoota duwwaaf hojjete iddoo sana duwwaatti dhaabbate otoo hin taane abdiin laatame har'as hojjetaa jira. Waldaa kiristaanaa keessattiin hojjetaa jira. Afurri Waaqayyoo jira. Afurri raajummaa jira. Afurri lallabaa jira. Afurri kadhataa jira. Afurri Waaqayyoo abbaan kenne tokko kennichi garaagara yoo ta'e iyyuu kennaan waldaa kiristaanaatiif kaleessa kenname har'allee hojjetaa jira. Yoomiyyuu hin daangeffamu. Warri humna isaa argatan, warra ayyaanni baay'ateef immoo hojii Waaqayyoo kana itti fufsiisuudhaaf jaallatanii otoo hin taane afurri keessa isaanii isaan dirqisiisa. Hin teessisu otoo hin ta'a jedhaniiyyuu. Tuttuqee isaan kaasee isaan dudubbisa. Sababni isaa beektu waamicha jira. Waamichatu jira. Waamicharraa yoo kaatan immoo adabamanii illee deebi'amanii karaa isaarra bu'u malee karaa isaarraa goranii garatti waamamaniif garatti ergaman dhiisanii gara biraatti yoo qajeelanii ulfinni hin jiru. Sababni isaa Yoonaas irraa wanta guddaadha baranna. Yoonaas bakka sana dubbisaan hin jirreef irra keessa kan dubbadhee darbu ergamaa ture. Ergamatti itti laatametu jira. Gara mandaraa tokkotti deemee akka inni Naanawwee deemee sabni Naanawwee cubbuu hojjechuudhaan saba mancaate Waaqayyos immoo adabuudhaaf yeroo muraasni akka hafe yoo jarri yaada garaa isaanii geeddaratan yoo deebi'an ta'e dhagahanii akka itti dubbatuuf Yoonaas ergate Waaqayyo saba kanatti dhaqiitii dhugaanaaf ba'i. Cubbuu guddaa akka hojjetan fuula Waaqayyoo irratti cubbuun isaan hojjetan baay'ee guddaa akka ta'e akka itti dubbatu. Baduuf akka jirtu, gubachuuf akka jirtu, akka inni itti dubbatuuf erge. Yoonaas garuu yeroo sanatti garatti Waaqayyo isa erge dhiiseetu markaba qabatee gara Tarshiishitti qajeeledha dubbiin sagalee Waaqayyoo. Garuu hin milkoofne karaa ofii isaatii filate sanatti. Sababni isaa beektu Waaqayyo iddoo hunduma jira. Lafa jala, lafa gubbaa garaa galaanaa keessa eessattuun arga. Laftitti Waaqayyo jira baqatanii ba'an hin jiru. Hojii isaatiif si waammate, hojii isaatiif si uummate yoo ta'e hamma jirtutti hojiidhuma isaa hojjetta. Karaa barbaadeen iddoo barbaadetti. Iddoos filannee miti. Hojichas filannee miti. Iddoo jaallateef iddoo fedhettiin Waaqayyo hojii isaa hojjeta. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo gooftaan maccaa qabee galaanicha irratti raafama kaasee markaba sana keessaa amma gara tuujubaatti yookiin gara galaanaatti Yoonaas gad darbatamutti gahe carraa yookiin hixaan isarra bu'ee jechaadha. Balleessaa guddaa waan balleesseef badiin guddaan beektu karaa Waaqayyootti erga dhiise karaa biraa karaa fedha mataasaa waan qabateef eessa taa'ee qalbii diddii irratti garaa qurxummii keessa taa'ee jedha sagalee Waaqayyoo. Achi keessa taa'ee yaada garaa isaa geeddarate
yeroonni yaada garaasaa geeddaratetti immoo waaqayyo gooftaan qurxummii sun baahee gara lafa gogaatti akkasatti ufu taasisee achi ka'ee gara Naanawwee deemee saba Naanawweettiin lallabe. Firdiin waaqayyo dheekkamsi waaqayyo dhufuuf yeroo muraasa akka taate. Sabni sun garuu yeroo sanatti ergamaa isaan waaqa biraa gara nama kanaatiin dhufe fudhataniitu horii isaanillee otoo hin hafne soomaan fuula waaqayyoo kadhataan fuula waaqayyootti qofan. Sabni sun hin banne hin mancaane hin gubanne biyyattiin hin oolte. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf waaqayyoo waan itti si waamee fi iddootti si waamettiin karaa barbaadeen karaa baneetu hojii isaa si hojjechiisa. Feeteef iddoo jaallatti qofatti hojii waaqayyoo jedha. Iddoo kanatti iddoo kootii jedhanii filatanii taa'uun hin jiru. Kan isaa taanaan maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Inni nu filatee inni kan isaa nu godhate inni jaallatee hojii isaa namaan hojjechuu barbaade inni dubbii isaa ulfinaa kana dhugaa isaa kana anaaf isiniin ta'ee hojjechuu barbaade taanaan nun immoo filaachuun maalirrii rakkoonsaa waaqayyo anaaf isinii fayyaana haa baay'isu nuna gargaaru. Akka inni jedheef iddoo inni jedhetti argamnee hojii isaa hojjechuu akka dandeenyu waaqayyo anaaf isinaa gargaaru. Baay'ee filannoo mataa keenyaatiin itti miidhamna. Filannoo isa kan keenyaan nu baasa isa kana wayya jechuudhaan baay'ee miidhamuu fi yeroo fi fixuutu jira yeroo baay'ee. Gaafa of laatan garuu gaafa waaqayyo namaan hojjete miidhama wayii fakkaachuu danda'a. Dhabiitii tuffii waan baay'ee fakkaachuu danda'a. Nama deeggaru baay'ee dhabuu danda'u. Garuu haa ta'uyyuu malee dhuma bareeda. Dhuma isaatu bareeda. Jalqaba tolanii dhuma fokkisuurra jalqaba fokkisee dhuma bareeduutu hundumaarra caala. Maqaa waaqayyo ulfina guddaa argatu. Waaqayyo haa eebbifamu. Guddaa kabajamaa ulfaadhaa kan dhageessan hojiirra kan hojjetan. Sagalee waaqayyo dhagahamuu duwwaa miti. Hojiirra oolchuudha. Baay'eetu dhagaa waan baay'ee gurra namaa keessa seena. Sagalee waaqayyoo kana keessatti garuu sagalee koo yerootti dhagaanitti warri hollatan roobmaan warri fudhataniitti jiraatan hagammadanii dhamdii. Kanaaf dubbii isa dhaga'utti jiraachuu yaada garaa geeddarachuu fuula waaqayyootti itti waamamaaf dhugaa dubbii waaqayyoo kana keessa jirutti qabamanii jiraachuun hundumaarra hin caala. Waaqayyo anaaf isinaa gargaaru bakka dogoggorri jirutti dhiifama guddaanaaf godhaa. Waan asirra jiru duwwaadha dubbachuu kan dandeenyu waan asirra hin jirre maatii dabaluu hin dandeenyu. Maqaa waaqayyoo ulfaatu waaqayyo gooftaan maccaa waan tokko nu abdachiise. Bartoota isaa waan tokko abdachiise hafuura isaa amma hafuura koo argattanitti Yerusaalemii hin bayinaadha. Lafa jiran sanaa gaafa hafuuricha argatan garuu hanga handaara lafaatti amma akka deemanii hojicha hojjetan. Sababni isaa beektaa hafuurri waaqayyoo hafuura jabinaati. Humnaadha. Humni nama keessa irraa namni tokko waan itti ergame tokko waan hojjechuu barbaade sana hojjechuu danda'a. Humni hin jiru taanaan garuu wanta ba'eef sana galmaan ga'uu hin danda'u. Kanaaf waaqayyo naaf isiniif humna haa laatu. Ayyaanni waaqayyoo nuuf haa baay'atu. Gooftaan ulfina guddaa haa argatu. Waan hafuura qulqulluu abbaan wangeela kanaa sagalee waaqayyoo jalqaba waan hundumaa ture jedha. Hundumaa dura turedha. Innumti waaqayyoon bira turedha. Innumti immoo waaqayyoon turedha. Maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Sagalichatti qabamanii jiraachuu akka sagalichaatti gaggeeffamu waaqayyo naaf isiniif ana gargaaru. Biyya lafaa kanarra gowwoomsa baay'eetu jira. Isa kanatti qabamnee akka hin banne akka hin mancaan waaqayyo naaf isinaa gargaaru. Ayyaana nuuf haa baay'atu. Gooftaa galateeffannaa daqiiqaa muraasaaf guddaa baay'ee si galateeffanna waaqayyo abbaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqa irratti lafa irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Ijaa gargaarsa kee, ijaa ayyaana kee, ijaa karaaf kallattii hundumatti nu faana jirtu maqaan kee haa eebbifamu. Saba kana dhagahu, saba yaa waaqayyo waaqa jiraata haala kam keessa jiru hundumaaf yaa waaqayyo ayyaanni kee haa baay'atu. Hafuurri kee hafuurri qulqulluun inni tuttuqii nama kaase akka kadhatan biyyaaf akka kadhatan sabaaf akka kadhatan dhaloota rakkatan dhiphataniif akka kadhatan nama taasisu hafuurri kee hafuurri waaqayyo hafuurri yaa waaqayyo qajeelummaatti nama jiraachisu hafuurri yaa waaqayyo dubbii kee akka babal'isan yaa waaqayyo dhugaa kee akka ba'an nama gargaaru anaaf dhaloota kanaaf haa baay'atu. Amiin jedheera haa baay'atu. Amiin jedheera haa baay'atu.
waaqayyo gooftaa dhaloota hundumaa lafa jiran mana jiran keessattiin yaa waaqayyo ati gargaari waaqayyooti nu gaggeessi ana mucaa kee na gargaari amaaf amajaajii seexana diina keenya waaqayyo gooftaa mul'atee dhokatee karaa kamiinuu ta'ee jireenya keenya kan lolu humna maqaa kee Iyyasuus Kiristoosiin hojiinsaa yaannisaa karoorrisaa akeeknisaa maqaa Iyyasuusiin haa diigamu qilleensarraa lafarraa maqaa Iyyasuus Kiristoosiin hojiinsaa haa diigamu diigeera maqaa Iyyasuusiin kan diigame haa ta'u diigeera maqaa Iyyasuusiin kan diigame haa ta'u waaqayyo hin diigdaa ulfaadhu kabajami eebbifami hunda keenya nu gargaari nu gaggeessi jalqaba miti waaqayyo dhuma bareeduutu hundarra caala warra dhumni isaanii bareedan ati nu taasisi dhuma keenya toshi mootummaa keetiif nu qopheessi nuni waaqayyo gooftaa warra mootummaa keetiif kaadhimamneedha amma dhumaatti dhaabbannee mootummaa kee dhaaluu akka dandeenyu maqaa Yesuusiin nu gargaari ameen eebbifamaa kabajamaa ulfaadha ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu.